dhugaa dubbachuudhaaf karoora malee wanti nama kofalchiisu jira. Kanaafuu garuu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf ilmi dhiiraa gaafa akkasitti imimmaan isaa buusee boo'u baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf wanti jaalalli nama godhii jechuudha lafa kanarratti hin jiru. Jaalalli ilma dhiiraa kan jilbeeffachiisu dhugaa dubbachuuf jaalala jechuudha. Ilma dhiiraa kan jilbeeffachiisu jaalaladha jechuudha. Dhugaa waaqaa ilma dhiiraa jilbeeffachiifte jaalalli jechuudha. Maaliif gootota baay'een yoo laalle gootota baay'ee aseessee dhufa gootota baay'ee yoo laalle baay'een isaanii karaa kamiin kan isaan du'an karaa dubartiitiin du'u. Mikinaatuum maaliif karaa dubartiitiin du'u jettanii dubartiin tokko fakkeenya jaalalaan namatti dhufti. Gaafa ishiin jaalalaan namatti dhuftu jaalala qabdu sunirraan kan ka'e gaafa namni ishitti hiiku immoo karaa jaalala sunii namni miidhamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Abishee Garbaa yoo fudhanne Abisheen Garbaa sababiitii dubartiitiin kan inni du'e jechuudha. Dubartiitu akka inni du'u taasise. Sababni isaa maaliif? Sababii dubartittii jaalattee fi dubartittiin immoo akka inni du'u taasifte jechuudha. Isinii galee kanaaf jaalalli ilma dhiiraa dhugaa rabbii wanti ishiin hin godhin jiru jechuudha. Ani garuu jaalala akkam jedhee akka ibsu hin beeku yeroo kakootte jechuudha. Jaalala jechuun baay'ee wanta ulfaataa fi wanta hammaan olii hammas kan hin qabne bifas kan hin qabne jaalalli jechuudha. Jaalallii fi bishaan garaagarummaa hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Bishaan kuni gaafa yaa'ee si fudhatee deemuu hin danda'a. Gaafa garmalee guutee bishaan kun si fudhatee deemuu danda'a jechuudha. Akkuma kana jechuudha jaalalli. Tole ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nagaa baraarri waaqayyoo koo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kootti isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Egaa har'a viidiyoo kanaa walitti deebinee jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee kana lamaan tiiktookii isaanii yeroo baay'ee nan galaa. Yeroo baay'ee tiiktookii isaanii nan ilaalaa ture jechuudha. Yeroo hundumaa wal lolu ijoolleen kun lamaan. Mucaan kun biyaansi waggaadhaa ol guuteera jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii jaalalaa yoo mana banatan waama jaalalaati kan isaan haasa'an jechuudha. Mucaan kun jechoota haamlee namaa cabsu kan ishiin haasa'aa turte jechuudha. Ati naan maaltu ati maaliin gootu jettee mucaa warra sooressaati natti fakkaatti. Yeroo baay'ee jechoota hamaa jechaadha kan ishiin dubbachaa turte. Egaa sababii jaalalarraan kan ka'e ishiinis tole jettee innis waan jedhanii akka inni gara biyya Dubaay dhufu goote jechuudha. Gaafa inni biyya Dubaay akka dhufu gootu egaa maaltu akka ta'ee fi maaltu akka uumame homtuu hin beekamu. Mucaan torbee darbee kana keessa gara Dubaay imalee ture jechuudha. Garuu gara Dubaay gaafa haa imaluyyuu malee maaltu akka isa quunname hin beeku. Obboleettii isaa mana bantee baay'ee bu'aa fi baay'ee dhiphachaa turte jechuudha. Innis onlaayinii irraa badee baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Sababni isaa gara maal eenyuuf dhufee mucaa kanaaf jechuudha kan inni dhufee. Yookaan intala kana maqaan ishee Seenaa jedhamti. Ishii barbaachaaf jechuudha. Ishiitu viizaa kana hojjisiisee ergeef jechuudha. Kootu jetteetu viizaa kana hojjisiiftee ergiteef jechuudha. Egaa kun sababii maalirraa kan ka'edha? Sababii jaalalarraa kan ka'e jechuudha. Ergitee fi innis gara mucaan kun maaltu akka isa quunname hin beekamu qaba. Maaltu akka isa quunname hin beekamu jechuudha. Dhufeetu karaa irratti rakkoon isarra ga'ee jechuudha. Rakkoon isarra ga'e innis bilbila hin cufatee maal akka ta'e hin beekamu jechuudha. Innaa asirratti dhaamsa tokko isinitti himuun barbaade maatii kiyya jechuudha. Dhugaa mucaa hoosisaarraan viidiyoo kana waraabaa jira. Maaliif isinitti himuun barbaade seetee kanarraa namoonni keenya yookiin ijoollonni dhiiraa keenya shamarran tokko jaalatanii gaafa biyya ambaa dhufan maal gochuu akka qabanii fi maal ta'uu akka qaban akka irraa barataniif jechuudha. Egaa dhugaan isinitti miira jaalalli gatii nama kaffalchiisa. Jaalalli aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Haa ta'u garuu jaalalli aarsaa guddaa yoo nama kaffalchiisu jechuudha. Wanti hundumtuu akkaataas qaba. Wanti hundumtuu yeroos qaba. Isinii galee wanti hundumtuu yeroos qaba. Wanti hundumtuu akkaataas qaba jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada seeti? Waan barbaade yoo ta'e dubartii tokko onlaayinii irraan bartanii ilaa. Dubartii tokko onlaayinii irraan bartanii ishiin haala isii mijeesseen si fudhadha yoo isin jetti adaraa warri dhiirota ittiin galiina. Maaliif hin barbaachisu bakka? Dhuguma yoo si jaallatti ta'e biyyatti si faana haa jiraattu. Hiyyummaa keetiin si faana haa jiraattu jechuudha. Kanaaf mucaan kun kaleessas intalli kun isa dhiibaa turteen ati naan taatu ati mucaayyeessa ati midhaan jechaanii turte jechuudha. Dhugaa rabbii ati naan maltu jechaanii turte afaan ishiitii baaftee jechuudha. Garuu har'a immoo isa hundumayyuu dagatee kootuttee deemammoo kootu jettee fuutee maal gootu? Airpoortii yaabbate waan dhufa xumuree Finfinnee keessatti boolee Dubaay yookaan ga'u bakka iddoo dhaqu dhabee jechuudha mucaan kun.
Akkan ta'initti amma mucaan kun lubbuun koo jira jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen dhiiraa maal gochuu qabdu? Shamarran hamma barbaadde yoo jaallattaniyyuu dhugaa jaalalli aarsaa akka nama kaffalchiisu beekamaadha. Kanaaf hamma barbaadde yoo jaallattaniyyuu obsaa ta'a. Rabbiin kadhadhaa malee hara shamarran tokko si jaallattee yookaan hara shamarran tokko jaallattee fi har'uma baatee shawuu jettee hin deebiin hin barbaachisu jechuudha waan akkasii. Sinii galee miti waan akkasii hin barbaachisu jechuudha. Maaliif ilmi namaa hin dogongora sirriidha dogongoruu hin danda'a. Jaalalli immoo waan gatii nama kaffalchiisa. Kanaafiyyuu kanaaf wadaraa keessa ijoolleen keenya dhiiraa shamarran biyya ambaa jirtan jaalattanii kootu siifan hojjisiisa koo siin fudhadha yoo jette adaraatti hin galiinaa jechuudha. Maaliif kunoo mucaan kun har'a maal goote fuutee baaftee karaatti isa gatte. Akkuma kaleessa jibba ishiitti himaa turte akkuma kaleessa ani sin jaalladhu minaamin jechaanii turte har'ammoo mana isa baaftee tolee jettee duuba deebiftee mana isa baaftee bakkeetti isa gattee jechuudha. Kanaafuu kun ammallee maal ibsa jaalala isuma kaleessa ishiin hin qabneefi sun isuma ibsaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii hin barbaachisu. Ijoolleen keenya dhiiraa of eeggannoo cimaa taasisaa. Baatanii karaa taaftu. Har'a mucaan kun maal jedha kunoo egaa Oromoon gara laafessaadha. Oromoon isa boo bira hin darbu har'a miti duriyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu gosh gosh jedhee amaarii lafa fudhatee jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafuu har'ammoo kunoo onlaayinii irratti bahanii otoo kaleessa baay'een isa gorsu otoo kaleessa obbolaasaa isa gorsu mucaa kana ijoollee baay'ee isa gorsaanii ture jechuudha. Otoo baay'een isaanii isa gorsaniiti har'ammoo kunoo dhufee kanarra bu'ee Oromoo koo na gargaara Oromoo koo sagalee naaf ta'a. Bakka dhugaa dubbachuuf kaleessa gaafa namni si gorsu namni maal la gorsee maal kootu fuuldura koo jira jettee yaaduu qabda jechuudha. Har'a ganaa baatee erga yeroo tokko kun namni nama gorsuun ikkoo faayidaa guddaa qaba. Osoo gorsa namaa dhagahanii faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu zim jedhanii immoo bakka gorsa namaa didanii fedha ofii duukaa baanii adeemuun hin barbaachisu. Waan akkasii gaarummaa isaa xiqqaadha ilma namaatiif jechuudha. Hin barbaachisu inni kun yeroo tokko gorsa maatii kee dhagahuu, gorsa obbolaa kee dhagahuu, gorsa hangafa kee dhagahuu, gorsa lammii kee firoota ollaa kee hiriyoota kee dhaga'uun si barbaachisa. Kanaaf mucaan kun kaleessa hin gadda gorsa maatii isaa obboloota isaa didee dhaayennaan egaa jaalalichaaf jecha sokke. Har'ammoo kun karaatti bahee Oromoo kun gargaaraa jechaa jira. Oromoon gara laafessa ga'a maal godhuree karaa bahee waan ta'eef karaa tafuu hin danda'u mucaan kun ilma gargaaramaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen warri gargaaran sun immoo warra dafqa isaanii akkasitti xuruursanii fidatanidha. Dura wanta gootu hundumatti itti yaaddee gochuu qabda. Si galee dura iddoo dhaqxus bakka deemtus waan hundumayyuu itti yaaddee gochuu qabda malee har'a erga gootee otoo kaleessa namni sitti Oromoo sagalee naaf ta'e jechuu waan akkasiin hojjetu. Of eeggannoo cimaa taasisaa ijoolleen keenya dhiiraa. Dubartiin sirriidha. Dubartiin nama goyoomsiti. Dubartiin beekamaadha. Matsaaf guddisiisuun jedha isa kana. Dubartiin akka namoota baay'ee sosobdu beekamaadha. Sirriidha. Garuu kana keessatti immoo kan of qoxaaxaruu qabu yookiin kan of to'achuu qabu immoo ilma dhiiraati. Of to'achuun namarra jiraata. Sammuun kun nuu kennamuu isaa maaliif akka nuti itti yaadnuufi. Isinii galee malee dubartiin tokko bifa qabaattee yookaan hamma barbaade kanaafiyyuu jechuudha. Ijoolleen keenya warri dhiirotaa adaraa keessan hin shawwadamiina. Hamma barbaade nama jaalladhu hin shawwadamiin isiniin jechuun barbaada. Dhugaa rabbii jechuudha baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif kaleessa hin gaddaa mucaan kun jibba ishee machaa turteetti akka mucaa kana hin jaallanne jechuudha. Garuu mucaan kun ittiin miisiisuuf isaa fiddu biyya kana. Wanta isheen fiddeef isheetu beeka. Inni garuu isatti dhugaa isatti fakkaatee dhufee birreessaa baasee dhufee har'a kunoo bahee karaatti hafee har'ammoo Oromoo koo jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu kana dursa otoo kun sitti hin dhufin dursa maal gochuu qabdaa? Of beekuu, gorsa maatii kee dhagahuu, gorsa fira kee lammii kee dhagahuu qabda jechuudha. Hamma barbaadde dubartii jaalladhu of tasgabbeessuu qabda jechuudha. Sirriidha dubartiidha nama goyoomsiti isiniin jedheera. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya dhiiraa nama jaallatanii baatanii nama rakkistanii of eeggannoo cimaa taasisaa. Yoo dandeesse ofii kee hojjisiifadhu qoodhu. Hin dandeessu taanaan taa'ee guyyaa waaqayyoo irratti eeggadhu. Dhuguma si jaallatti taanaan boru iddoo dhaqxu hin qabdu. Kanaafuu obsa guddaan isiniif haa kennu isiniin jedha. Egaa mucaa kanammoo waaqayyoo nagaan gara maatii keetti si haa deebisu homaa siin jechuu hin dandeenyu. Kanaaf daawwattoota koo kanarraa waan guddaa akka barattan qaba. Shamarran keenya adaraa waaqayyoo cubbuu laalladhaa gifii laalladhaa waaqayyoon of fuulduratti ilaalaa eessa jira jedhaa ilaalaa. Mucaan kun amma gola hormaati kan isheen jirtu. Wanta ishee quunnamuu hin beeknu fiddee ilma namaa badaasaatti gatte wanta ishee quunnamuu hin beeknu jechuudha. Kanaaf Oromoo koo adaraa keessan obboloota koo shamarranii waan akkasii hin raawwatina. Obboloota koo dhiiraa waan akkasiitti hin gowwoomtanii dhufiinaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon koo irraa kanuma fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Like, subscribe gochuun hin dagatina.
nagaa keessan immoo jirtu miti baay'ee tokko biizii ta'ee isinii waraabaa jira jechuudha viidiyoo kana har'a dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko biizii ta'ee mucaa bira kaa'ee maal godhee waraabaa jira waan ta'eef kanaaf turtii gaarii naa qabaadhaa viidiyoo biraa nama walitti deebinutti baay'ee.